Ashama harka fuuna ilmaan Oromoo akkam nagaa keessanii nageenyi kun bakka jirtanitti isin haadha qabachaa har'a dhaamsa atamtamaatiin isiniif qaba. Dhaamsa atamtamaatiin isiniif qaba. Dhaamsi atamtamaa inni biyya Arabaa keessatti akkuma mata duree irratti ibsuuf yaalatti liigii Arabaa warra ta'e guututti wal gahii yookaan waltajjii guddaa guyyaa kaleessaa adeemsisanii jiru. Waltajjii adeemsa irratti sodaa dhibee koronaa vaayirasii irraa kan ka'e baqataan kamiyyuu biyya isaanii keessa kan jiran jechuudha. Yookaan shaqaalaan isa jennu yookaan nuti jechuudha. Akka biyya keenyatti deebinu taasisuudhaaf murteessanii jiru jechuudha. Warra seera qabeessa ta'e warra seera qabeessa hin taane. Fakkeenya fudhatte Dubaay hojiirra oolchitee jirti. Guyyaa har'aa ijoollee lama kanneen ni beeku kan suuraa irratti arguu jirtan kana Facebook irrattis beekuu dandeessan ijoollee kana takka Rosa Video Apti takka Caaltuu jedhamti. Isaan lamaan kana sababa tokko malee mana madaam keessa dirree xiyyaaratti geeffamanii jiranii jechuudha. Sababni isaa maal inni? Sodaa koronaa vaayirasii irraa kan ka'eef namoonni kamiyyuu akka hojjettoota ofii ofirraa gaggeessan taasifamaa jiru jechuudha. Jibbaa isaaniitti irraa osoo hin taane mootummatu sodaa dhibee kanaatiif jecha ummata kamiyyuu ofirraa gaggeessaadha. Kana waan ta'eef nuti maal gochuu qabnaa kan jedhutti deemuu barbaachisaadha jechuudha. Falli biraa tokkos hin jiru. Falli jiru tokkoo fi tokko qofa. Inni maal inni paaspoortii kenna. Haaroo ta'uusaa yeroodhaan cheek godhachuu qabna. Paaspoortiin kenna kan irra dabre yookaan kan irra dabrine ta'uusaa adda baafachuu qabna. Inni biraa maal inni paaspoortii qofa miti. Egaa erga dirqama mootummaan uummata kanarratti taasise wanti godhamu maal inni isinis mataa keessan qopheessuu qabdan. Akkamitti qopheessina jechuu dandeessan. Osoo madaam deemi isin hin jedhin dursa jarri deemi isin hin jettu. Maaliif hojjettuu fi namni ofirraa ari'uu fedhu hin jiru. Yoo dirqamni mootummaa irratti ta'e qofa oofti. Maaliif eenyutu hojjetaa yoo si oofte. Mootummaan garuu dirqama yoo irratti godhee jedhe wanta godha waan hin qabneef dirqama ni deemta. Ati hundumaafiyyuu deemtus deemuu baattus si galchanis si galchuu baatanis soomaatii miti. Haa ta'uti of gattee taa'uu qabdu. Fakkeenya warri har'a galee isin hin jedhu kuni deemuu isaanii hin beekan turan. Inni maamneef qaama dura inni hojii badii wayii qabdu jarris jibba wayii adda irraa qabanii akkuma nama kamiitu bira dalagaa turte garuu dirqama mootummaa fudhachuuf jecha guyyaa galgalaa isaa fartaa jedhame. Isin qophii kan qabdu mungkin mallaqa kuufattee achi hin qabdu ta'a. Mungkin uffata adda addaa waan biyyatti hin galattu hin qopheeffanne ta'a. Gaafa maatii isheetti galtu immoo sodaan hangam haga ga'ulaan waa hedduun miidhamte misi tokkoffaa dhibeen kun dirree xiyyaaraa keessatti akka nama hedduu qabaa jiru hin beektanis. Dhibeen kun dirree xiyyaaraa keessatti nama qaba. Miidhaa tokko. Inni lammaffaan maatii keetti osoo qophaa'ii yoo galtee jette maatiin kee hagam rifata. Inni biraa yoo waan tokko qabattee hin galin mallaqas ta'e uffata adda addaa shaantaa gaariidhaan yoo hin galatin si dhagayamaa jechuudha. Kanaaf wanti godhamuu qabu ree maali? Dursanii mataa ofii kana qopheessu osuma deemi namaan hin jedhame inshaallah waggaa lama booda waggaa sadii booda illee gali. Keetuma waan ta'eef wanti suni ofii qopheessi cabisiisu. Shaantaa kee jaayiza godhu. Mallaqa kee yeroo walirra kaadhu. Kayyoo siin jedhan ka'uudha. Dirqama kaa dhibeen kun addunyaa sodaachiseetti jira. Namni kamiyyuu sodaatanii hin jira jechuudha. Keessattuu paaspoortii keessan jabeeffadhaa hin baasirraan haaromfadhaa jechuudha. Dirqama haaromsachuudha qabdan. Paaspoortiin kee yoo hin haaromin bareechi darbatamtaa achitti garoonan baree si ajjeessaa jechuudha. Dhibee baay'ee hamaa ta'e biyya keessa galee jira. Biyyoota Arabaa fixaa jira. Daran hammaataa jabaataa deemaa jira. Mootummoonni amma fakkeenya amma biyya ani jiru kana keessatti har'arraa hanga guyyaa 15 wanti tokko sochiin tokko hin jiru. Gabaasuu hin jiru amma waan nyaannummaa dhabne taa'u jira sa'a kana. Maaliif suunni cufaadha. Dura nutti hin himne afaan Arabaatiin himame ture. Afaan Arabaa namni hundi hin beeku itti of hin qopheessine. Amma sa'a kana waan nu ta'aa jiru nuti beekaa jechuudha. Waan akka keekii fi akka goloo yeroo taarifa deemanis waan akkasiisan nyaachuu jirra. Maaliif cufateera sodaan mootummaa sodaarra daldala dhaabee jechuudha. Kanaaf isin sodaa mootummaan qabu kana isinis mataa keessan keessa galuu qaba. Sodaachuu danda'uu qabdan isinillee of qopheessuu danda'uu qabdan. Of eeggannoo keessanis jabeessuu qabdan. Yoo akka tasaa of qopheessuudhaaf jettanii immoo suuqa adda addaa deemtan of eeggannoo gurguddaa godhuudhaa qabdan. Harka keessanitti gwaantii feestaalaa san yookaan gwaantii laastikaa godhachuu qabdanii afaan keessanis shaffanatuu qabdanii makiinaa ittiin yeroo meeshaa bitatan ittiin deemtan san
tuttuqurraa of eeguu qabdan yoo danda'ame waan akka sooftiitiin qabdanii sooftii sana achumatti gatuu qabdanii yookaan dhibee kana salphatti isin qabuu danda'a. Kanaaf walumaa galatti dhaamsi cimaan keenya har'a maali dhaamsi cimaan keenya itti of qopheessu. Ofirraan fattanii hin taa'ina. Lakki xiyya madaamiin miskiina. Madaamiin xiyya namantu itti waan akkasii hin jiru. Madaamiin mitte marakkoon mootummaadha. Madaamsittu itti dhugaadha si jaalati ta'a. Si feeti ta'a. Waggaa dheeraa bira turte ta'a. Dirqamni mootummaa yoo irratti ba'e garuu jireenya ofii diigurra ati galuudhaas si wayya jechuudha. Yeroo biraan deddeebita fa'aasiin jechuu dandeessi. Kana waan ta'eef madaamiin waan akkasii jedhu hin jiru. Sammuu keessanitti of qopheessaa. Kuni murtii liigii biyya Arabaati. Biyya takka Dubaay qofa yookaan Saa'udii yookaan Masrii qofaa miti jechuudha. Liigii Arabaa liigii qabanii mootummoonni Arabaa guutuun walitti dhufeenya qaban. Yaani akkuma liigii Afrikaa gajaamu san liigiin Arabaa waan akkanaa murteeffatee jira jechuudha. Ammaaf hojiirraa oolchuu baatan malee guyyaa muraasa booda hojiirraa akka oolu beekamaadha. Fakkeenya Saudi Arabiyaa fudhadhaa. Balalliin takka biyya sanitti hin adeemsifamu. Achii gara biyyaa yoo deemte malee namni biyyarraa gara Suudii deemu hin jiru. Fiqaada haga feete qaamaa feete qabaadhu dhoorgamaadha ofirraa gurgurteetti jirti. Sa'aatii 73 gandee sa'a 73 ofii sanitti fayyadamanii namni deebi'ee kan hin deebine ofirraa gurgurteetti jirti jechuudha. Biyya birallee gallee deemnoo jettan hin danda'amu. Ugguramee jira biyyi hundi isaatu cufaadha. Wal keessa deddeemuun akka duraanii hafee jira. Wal keessa dhiyeessitti namni biyyarraa gara biyyaatti iyyuu sodaachisaa ta'ee jira jechuudha. Yaada mootummaan kenna akkuma isin beektan uummatatti dantaa waan hin qabneef jecha balalii adda addaa hin dhaabin malee biyyoonni biraa balalii dhaabanii jiran. Biyya kanatti balalii dhaabuu dhiisi neetworkiin biyyoota hedduu keessa Oromiyaa keessatti hojjetu. Maaliif karoora dhumatanii dhumatu baatanii mootummaan uummatarraa dantaa qabu. Dantaa hamboo malee dantaa uummataa hin qabu. Ani siyaasa dubbachuuf osoo hin taane akkuma isin beektan Wallagga Gujii Shawaa hin jiru neetworkiin. Dhibeen kun seenne quban qaba yoo televizyiina ilaalan malee televizyiin immoo odeeffannoo guutuu qabu sa'a 20 waa'ee isaa naasa'u. Bilbilaan namni hubatuu hin danda'u. Bilbilli hin jiru, neetworkiin onlaayinii hin jiru. Inni biraa rakkoo guddaa keessa jirtan isinumtuu iyyuu. Biyya abbaa gadiitti gaafa galte abbaa maatima keessan waan ittiin bilbiltee quunnamtu takka hin qabdu. Achuma makiinaa yaabbattee manatti yoo itti buute malee neetworkiin tokko hin jiru Oromiyaa godinoota hedduu keessatti. Wallagga bahaa lixaan hin jiru. Shawaa lixaan hin jiru. Booranaa fi Gujii hin jiru. Yooma Arabni ariitee si galchitee jechuudha. Maatii keetii wal arguu hin dandeessu. Manatti yoo dheeyite malee Finfinneetti yaamachuu hin dandeessu. Yoo fira qabaattee naannawa Finfinneetti fi naannawa Arsii akkas Harargee kana keessa yoo fira qabaattee yaamatte malee yoo firri ga'e hin jirre achi keessa carraan ati qabdu Finfinneerraa maatii makee bira makiinama yaabbattee dhayxee achumatti si arguudha. Yoo si arganitti ilaala hanga isaan rifatan galaa ni rifatan. Neetworkiin hin jiru atiin galaa ittiin himne isaan immoo atiin dhuftaa quban qabanii hin rifatan jechuudha. So kanaaf matama keessan kana qopheessuun barbaachisaadha. Kan mootummaan hin galchu siyaasni siyaasa abbaa siyaasatti dhiirna. Haa ta'u wanni akkanaa ni dhufa jennee waan sodaannuuf isinitti himne malee. Sinii galaa miti biyya kamiyyuu jechuudha. Biyya kamiyyuu kanatu labsame isiniin jechuu barbaada. Ragaa qabatamaa barbaadan akkuma Facebook irratti argitan caaltuu fi Facebooka Rosa Amido jala deemaa laala ni danda'ama jechuudha. Facebook isaanii isin maxxansaan isaanii kun asirratti akkuma argitan kana iskiriin irratti isiniif maxxansee jira. So kana fe'uu eenyuun kanaafuu isin mataa keessanii jechuudha. Biyyi Arabaa rakkina dhibeetii fi jibbaa fi miti immoo waan isin beekuu qabdan. Jibbaa osoo hin taane rakkina dhibeeti. Dhibeen waan nama hin goone hin qabu. Dhibichi dhibee hamaa ta'ee jira. Biyyattii irratti babal'achaa tamsa'aa deemuutu jira jechuudha. Daran biyya Chaayinaa irra biyya biraatti baay'ataa jira. Guyyaa kaleessaa qofa sa'aa 24 keessatti nama 360 galaafatte. Xaaliyaanii keessatti dhibeen kun. Sinii galaa. Biyya Masrii tana nama takka turte. Biyya nama jiru kana nama takka ture. Amma nama meeqa? Nama 360 qabama biyya kana keessatti. Namni biyya kana keessatti gadi ba'ee sochii godhaa hin jiru. Dubaay fa'aa fudhadhu hanga 400 ol. Kwaatar fudhadhu 400 Beeruut fudhadhu akkasi. Biyyummaan hin jirre Saudi Arabiyaa illee hin seenne ture. Amma gara nama 180 ga'ee jira. Itoophiyaa fudhadhu nama takka ture. Nama takkatti sunu
godina arsii shawaa kana muluu batabbare ammaaf namni dhibbaaf soddomni to'atamee jira nama tokkorraa laal kan immootu guutuun guutuutti qabamuun isaa ibsame nama shanga'ee jira guutuun guutuutti qabamuun isaa dhiigni isaa akka pozitiivii ta'e kanaaf immootu marmaraa keessa jira gana addan baafamu kan dhokate immoo saniin daran tokko immoo kan Saudi irraa galee akka tasaa ambulaansii dheessee hin qabdadanii qabanii turanii kifil kutaa addaatitti qabuudhaaf yoo jedhanu ambulaansii cabsee ambulaansii keessaa dheessee ture ergasii deebi'ee qabame haa ta'uti qabame erga jedhee booda dhibee isaa irraa immoo baay'isawee bilisa ta'e maashaallah rabbi bilisa isa godhe hedduu inni sodaatee dheessee bilisuma ta'e argame jechuudha. So dhibichi hedduu sodaachisaadha. Am serious. Of eeggannoo cimaa keessan godha. Amma madaammaan irratti xiyyeeffatte keessattuu mootummoonni lama irratti xiyyeeffatan warroonni barraa isa jedhamu hojjetan barraa jechuun namoota mana ijaazaa qaban mana galanii deddeebi'an namoota akkasii isaan irratti xiyyeeffannoon guddaan godhamaa jira. Nama mana keessa taa'ee gara biraan deemu sun taane namoota mana ijaazaa qaban mana galan jechuudha mana ofiitirraa galanii hojjetan ji'atti boqonnaa fudhatan galanii namoota akkasii isaan irratti xiyyeeffannoon guddaan godhame malee namni mana keessa jiru namni mana maal jedhama sana afaan arabii kana baay'isawee hedduun beeku xalabaa warra jiru rakkoo hedduu miti sodaataniitu moo ofirraa geggeessan malee wanni akkasii irratti tuqratiin hin jiru tuqratii guddaan jiru namoota mana ijaazaa galanii mana ijaazatirraa gara hojiitti deebi'an namoota akkasiisan qabanii ofirraa galchaa jiran baay'isawee harkichaa kaan immootu seera isaanii isaantu beeka waan ta'eef akkuma isin jedhe carraan isin qabdan of eeggachuu qofaa ani kan kana isinii dhaamu reedi Adam Tube like share subscribe gochuu hin irraanfatina dhaamsa kana irra deddeebi'aa waliif qoodaa please paaspoortii keessan jabeeffachuu qofaa miti haaromfadhaa giseedha akka duraanii sanii miti immoo waan nama jedhu keessa Itoophiyaan seera paaspoortii jirteetti ergattee ji'a takka irra turu yoo gamture duraan ji'a 3 4 fudhatame ammaan ji'a takka qofa yoo ol guddate haaroftuu iyyuu jechuudha haaroftuu hangas nama fudhatan nama dhiboo jechuudha isin hin cinqin haaromfachuun isin hin cinqin paaspoortii Itoophiyaa akka duraanii sanii miti yoosuu deebi'a kanan isin jechuu barbaada ammaaf yaada koo xumuradhee jira hanga yaada biraatii walitti deebinutti fayyaa naa ta'aa waliif qoodaa kan isin jedha bye.